baay'ee darbeera. Tarbee bu'aa bayii hedduu qaxxaamureera. Handhuura nu ciniinani. Handhuura irraatti buqqisna. Kanaafuu gara handhuuraatti deemaa jiru. Yuuyyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo. Nagaan keenya Oromummaa bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo isiniif dhiyeessa. Injifannoo boonsoo waliin ani Haqaafan Fayyiraati. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon tarkaanfii laaleessaa waraana bilchiginnaa irratti fudhachuun diina du'aaf madoon adabuu itti fufee jira. Haaluma kanaan kaleessaa Amajjii 9, 2023 godina Qeellam Wallaggaa aanaa Yamaaloogi Walal ganda Masaraa jedhamtu waraana bilchiginnaa birmannaaf aanaa Gidaamiirraa dhufan rasaasaan akaa'ee baarudaan macheessuun 23 irraa ajjeesee 36 madeessee jira. Lolli diinota Oromoo irratti geggeeffamu kun godina Baha Wallaggaa aanaa Limmuu Galiilaa, Haroo Limmuu fi Giddaa Ayyaanaa keessattis guyyoottan 3 darban kana jabaatee kan geggeeffamaa jiru yoo ta'u, sababa quunnamtiin bilbilaa hin argaminiif odeessa guutuu argachuu hin dandeenye. Akka odeessi hospitaala gurguddoo godinichaa kanneen akka hospitaala Naqamtee irraa odeessi ba'u madoon hedduun isaanii fi hospitaalota aanota irraa akka jiruu fi reeffa qondaaltota isaanii ammoo helikoophterri waraanaa fuudhee deebi'aa turuun maddeen waraanarraa argachuun danda'ameera. Guutuu tarkaanfii woboo bakkoota quunnamtiin hin jirre akkaataa nu qaqqabeen isiniif dhiyeessina. Oromoon bilisoomee hanga Oromiyaa walaboomutti woboon lola hin dhaabu. Horaa bulaa deebana. Injifannoon uummata Oromoof. Gabaasa gumaacha gooticha waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen tinnisuuf taasifame kana Amajjii 10, 2023 isiniif dhiyeessa. Anni Moona Faayisaati. Sabboontonni ilmaan Oromoo irree fi gaachana uummata Oromoo woboo dinagdeen jabeessuuf gumaacha taasisan cimsanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan ilmaan Oromoo biyya Suudaan Damaazen jiraatan maallaqa Suudaanii 300,000 akkasumas Jaalmoosisaa Abbaa Seenaa marsaa lammaffaaf maallaqa Suudaanii 40,000 hawaasni Oromoo magaalaa Kaartum maallaqa Suudaanii miliyoona 1,460 galii taasisanii jiru. Qeerroon Oromoo Damaazen ilmaan Oromoo dhuunfanii fi hawaasni Oromoo magaalaa Kaartum waggaa rafii guyyaa woboo tokko bara 2023 sababeeffachuun gumaacha taasisan cinaatti hirbuu isaanis haaromfataniiru. Maadheen hawwii bilisummaa Baha Oromiyaa irraa qarshii 900 gumaachanii jiru. Maadheen Liiban Dirree Galfata Jaatanii Alii buusii ji'aa malee dirqama dabalataa itti laatame ba'uun shilingii Keeniyaa 60,000 gumaachanii jiru. Biyya Jabuutii irraa miseensonni damee idda buqqis gabrummaa jalatti gurmaa'an deeggarsa woboo karaa jaarmiyaa danballii humna qeerroo bilisummaa Oromoo riyaala 2,915 qarshiin paara Itiyoophiyaa 72,875 woboof gumaachanii jiru jechuun gabaasa ajajaan olaanaa ba'u woboo har'aata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsiisaniin beekuun danda'ameera. Nutis galanni keessan bilisummaa ta'uttiin jenna. Horaa bulaa deebana. Injifannoon uummata Oromoo. Godina Harargee Bahaa aanaa Shanan Dhugoo Araddaa KKG keessatti sababa ukkaran irratti kaastan jedhuun qaamni mootummaa fi jiraattota hidhee jiraachuun beekame. Jaaliiraan Gameessaa guutuu gabaasa kana akka taanutti siniif dhiyeessiti. Mormii sanbata xiqqaa darbe Amajjii 7, 2023 toora halkanii keessa godina Bahaa Harargee aanaa Shanan Dhugoo Araddaa KKG keessa taasifameen kan mufate murni bilchiginnaa jiraattota hidhaa jiraachuun dhaga'ameera. Mormii kanaanis dhaadannooleen akka Koloneel Abiyyi Ahmed nurra haa ka'u, abbaan biyyaa woboodha, hooggansi keenya jaalmarroodha jedhu kan dhageessan yoo ta'u, mormii kanaanis kan qaanee murni PP filannoo isaa jiraattota hidhuu taasifateera. Hiriira mormii geggeeffame kanaan namoonni 4 galgaluma sana milishoota farra riphee lolaa jedhamu kanneen Aradicha keessaa mooraa qabaniin qabamanii hidhaman. Namoonni qabamanii hidhaman kunneenis Shaamil Yuusuf, Shukkee Kadir, Mustafaa Jamaalii fi Ziyaad Amii kan jedhaman yoo ta'an,
Namoonni kun hanga ammaatti mooraa waraana murna bilisiqinnaa keessatti hiraarfamaa jiraachuu maddeen achii nuuf himaniiru. Waraanni murna faashistii Itoophiyaa Oromiyaa keessatti lubbuu uummata nagaa baasuu jabeessee itti fufe. Bal'ina isaaf Jaaldaan Deelemoo. Guyyaa Oromiyaan koloniyaala gaa jalatti kuftee eegalee dhiigni ilmaan Oromoo guyyaa guyyaatti hin cobin oolee kan hin beekne yoo ta'u, addatti immoo waggoota arfan darban kanatti yakki sirni PP uummata qulqulluu irratti raawwachaa jiru hammaachuun dachiin Oromiyaa galaana dhiigaatiin liqinfamaa kan jirtu ta'uun beekamaadha. Kanumaan walqabatees waraanni maafiyaa PP Impaayera Itoophiyaa keessatti ergama abboota isaatii hojiitti hiikuuf deemu godina Bahaa Shaggar aanaa Boosatti ganda Barcotaa keessatti amajjii 7 barkuma 2023 gara laafinaa fi naasuu tokko malee shamarree Bashaadduu Naccuu jedhamtu ajjeesuun dhaga'ameera. Oduma wal fakkaatuun godina Qellem Wallaggaa Onasayyoo ganda Eeshoo jedhamtu keessattis jimaata darbe jechuun amajjii 6 barkuma 2023 dargaggoon Hundeessaa Biraanuu jedhamu waraana Impaayerettiitiin ajjeefamu jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Waraanni murna bilxiginnaa daguggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti raawwachuuf baay'inaan lixa Oromiyaatti bobbaafamaa jiraachuun beekame. Jaalmoonaa Faayisaa dabalata qaba. Yeroo hedduu karaa miidiyaa kaabinoota akkasuma mataa nafxanyootaa Abiyyi Ahimadiin waraanni bilisummaa Oromoo badeera sadarkaa biyyaaf yaaddoo irra hin jiru gara biyyoota ollaatti baqataniiru fi balleessineerra jechuun ololaa turanis baatii baatitti daandii cirracha gurraacha Finfinnee Dambidolloo geessu irra oraalii fi konkolaattonni waraana fe'an hedduun waraana fe'u. Waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa isaanitti yaadan osoo hin taane faallaa isaanii bakkoota kanaan dura ga'ee hin beekne ga'uun tarkaanfii diinaaf lukkeelee isaanii irratti fudhachuutti cimsee jira. Guyyaa kaleessaa jechuun amajjii 9/2023 waraanni garee maafiyaa PP baay'inni isaanii hedduu kan ta'ee fi konkolaataa siinootiraakii 60 ol kan ta'an gara lixa Oromiyaatti duguggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti raawwachuuf bobbaafamaa jiraachuu fi duulli waraanaa kana duubanillee karaa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz akka taasifamuuf deemu dhaga'ameera. Waraanni baay'inaan gara lixa Oromiyaatti fe'amaa jiran kun waraana bilisummaa Oromoo loluuf osoo hin taane uummata nagaa jumlaan fixuu fi qabeenya isaa saamuuf akka ta'e gochoota yeroo darbee irraa hubachuun nama hin rakkisu. Uummata nagaa siyaasa kam keessayyuu quba hin qabne waraana bilisummaa Oromoo nyaachistan obaastan deeggartan jechuun namoota nagaa jumlaan gidirsaa ajjeesaa akka jiranii fi taateewwan waggoottan arfan darbee kaasee gochi sukkanneessan kaabinoota fi waraana garee maafiyaa PP kanaan adeemsifamaa ture akka fakkeenyatti kaasuun gahaadha. Waraanni bilisummaa Oromoos gama isaatiin bineensa isin nyaachuuf gara keessanitti heddumminaan yaa'aa jiru kana of eeggannoo cimaa akka gootan jechuun uummata isaaf dhaamsa dabarseera. Lixa Wallaggaa aanaa Sayyoonoolee keessatti kaabinoonni sirna PP leellisan sababa baatii darbe keessa waraanni bilisummaa Oromoo aanaa sana seenee tarkaanfii fudhateef jecha jiraattotaa fi hojjettoota aanichaa hidhaatti guuraa jiran ajjeesuuf boolla qochisiisaa jiraachuun dhaga'ame. Impaayera Itoophiyaa keessatti ilmaan Oromoo aga bineensaayyuu mirga dhabuun yeroo itti boolla awwaalchaa osoo lubbuun jiranii qotatanii waraana garee maafiyaa PP'n ajjeefamanii gataman argaa jirra. Lixa Wallaggaa aanaa Sayyoonoolee keessatti yeroo darbe keessa waraanni bilisummaa Oromoo diinaa fi lukkeelee diinaa achi keessaa xaa'ee balleessuu irraa kan ka'e uummata nagaa ittiin dararuu eegalan. Hidhattoonni garee faashistii PP uummata Oromoof naasu tokko hin qabne gara aanichaatti erga deebi'aniin booda namoota nagaa mana hidhaatti guuruun ajjeesuu fi boolla itti awwaalaman isaanuma qochisiisaa jiraachuu maddeen keenya himaniiru. Hidhamtoota sana keessa deessuun baatii 3 keessatti kan argamtu yoo ta'u akkasumas warra waajjira gubsiise jechuun addatti baasuun boolla qochisiisaa jiraachuus dubbataniiru. Ilmaan Oromoo badii tokko malee hidhamaniin manni hidhichaa guutuu irraan kan ka'e namoonni hedduun hanga gaafa du'a isaaniitti ala buna jala bulaa jiraachuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Galaana buceera tulluu baay'ee darbeera tarbee bu'aa bayii hedduu qaxxaamureera. Hannuura nu ciniinani hannuura irraatti buqqisna kanaafuu gara hannuuraatti deemaa jiru.